Arsii laalkaa gizee ati mana isii dhatte micciirraa manaa hin dhabamne. Arsii caccabsaa manaa hin dhabamne. Arsii finiinni manaa hin dhabamne. Arsii kabajaan isii kabajaadha. Arsii gizee ati aanan bishaan gaafatte aanan sii buuftu. Arsii elmataaf ol kaayatte irraa buustee sii kennitu. Karaafataaf ol kaayatte irraa buustee sii kennitu. Dhagitanii? Arsii tana isintu maqaa balleesse. Anatu maqaa balleesse. Maaf dhugaa jirtu walitti hin himnu. Jecha amma reedii Adam dheengadda jedheetiin gabbahee ijoollee Arsii arrabse san osoo Harargee tokko keessa Harargeen kaatee nu arrabsite. Wallagga kaatee nu arrabsite ana natti hin dhagayamu. Biikoosa abbaan gaafa cabse ormi irraa buusa. Nutu waliin jedhe kanuun jedhe kenna ka jenneen nu'u kanaaf nutti hin dhagayamu. Ana natti hin dhagayamu fakkeenyaaf jaalattanis jibbitanis natti hin dhagayamu anatti. Nutu waliin jedhe gatii ta'eef. Nutu walirra kaa'e gatii ta'eef. Kanaaf gastii banattanii mana namaa seentanii dubbii tokko osoo jalqaba hin argin xumura hin argin jalqaba qabattanii fiiguu osoo hin taane maaf jedhame eenyuuf dubbatame sammuu keessatti yaaduun hin jiru. Sammuu keessatti yaaduun isinirra hin jiraatu. Maaf hin yaadinaa kana. Maaf kanan assaabinaa. Maaf ilmee kana maaf hin yaadinaame. Fuudhee miti. Rabbiin isaanuu waliin haa jiraachisu mee waliinuu jiraatanii nama ilmoo walirraa dhalu, nama zarii waliin godhatu, nama sanyii waliin godhatu, nama zalaaqee waliin jiraatu rabbiin mee isaanuu yoo haa godhu. Intalli tun jiraataa jirti. Uf danda'aa jirti. Argitee hamma danda'eeni isii tana jiraachisaa jira. Isii tana horataa jira. Kiraa manarraa kan falaartani Zeenabaa. Mena hima kiraa manarraa kan falaartani Zeenabaa. Kiraa manarraa kan falaan jirtan. Baambarsi daa'imaa aanan daa'imaa bitaartanii fi bitaaf hin jirtan. Usuu asirra gabbaatee naa bitaa jetteeti akkuma reedii gaafa inni dadhabeetiin gaafa inni dhibamee sireerra ciisee isin kadhateetiin jedhe san hadda fiddaniitiin suuraa waggaa 50 fiddanii garagalchanii arrabsaartan kana guyyaa sanillee akkasuma arrabsitanii jechuudha. Akkasuma arrabsitan. Kanaaf ani waa'ee namallee haasa'uun barbaadu. Shamarran keenya Arsii. Nuti warqiidha jettanii miti. Nuti qaaliidha jettanii miti. Nuti meeshaa rakasaatii miti jettanii miti. Nuti meeshaa widdii miti jettanii. Isiin haati dhimmaatu hagas gabbaatee hina. Wallaahi isaan lamaan jaalala hammana hin jenne walirraa qaban. Jaalala hammana hin jenne walirraa qaban. Tagara takkaa wal fiduu hin dandeenye. Taboru mucaan kun gaafa afaan baratee jedhe maammaati yabaabaan kiyyameeti jedhe isaan lamaan walitti fiduu wayii qaban. Waliif fidu wayii qaban. Tabaabaa kiyya maammaan tiyyamee ta'ee waliif fidu qaban. Isaan lamaan jechuudha. Jidduu isaanii santu jira. Isiin jibba isaan qabdu guyyaa takka gabbaatee akkana na godhe afaan baaftee dubbatteerti. Zeenabaa osoo asirra fiddanii jettanii wallaahi mee maal si godhe himadhu osoo jettanii himattee hin dandeettu. Himattee hin dandeettu haasoftee hin dandeessu. Kabaja keessa jira waan ta'eef. Argitanii jaalalatu keessa jira waan ta'eef. Guyyaa takka ol bahee akkana nagoota isin jedhee asirraa lallabee dubbatee jira. Mee dubbatee jira haasa'ee jira. Maalidhee kabajatu keessa jira waan ta'eef. Osoo dhiira garii ta'e hagana dubbiin isaanii miidiyaarra bahee qaata akkana godhate. Reedii jechuun nama yoo beelaheeyyuu beela isaasan himachuun jaalanne. Kanadha isin gabbaaftaniitiin arraba hin taane as keessa gootanii baaftan kun. Nama yoo beela ofii himachuu hin dandeenye. Isiin tun ta intalaatun nama yoo dhuftee jette mee Zeenabaa guyyaa takka kaameraa afoo qajeeltee teettu argitaniirtanii? Zeenabaa kaameraa afoo dhuftee teettee kaameraa afoo akkanatti teetteetiin kaameraa afoo akkan akka kiyya kana haasoftu argitaniirtanii? Yoo akkana godhatte malee haasoftu argitaniirtanii?
hinjiru jechuudha. Hiyaasayan isaan kabajaa bareedduu takka walii qaban, jaalala bareedduu takka walii qaban, usuu wal jibbaniiti waliin masruufan. Usuu wal jibbaniiti qaata waa 99 godhanii miidiyaa kanarra qaata walirraa lallabanii, qaata walirraa iyyanii, qaata walirraa qaaqan. Qaata walirraa lallaban. Qaata. Usuu biyyiti kun biyya Arabaa ta'uu baate, bishaan nu dhugaa jiru kun bishaan biyya Arabaa ta'uu baate, jireenyi nu jiraataa jirru kun jireenya biyya Ormaa ta'uu baate, jireenyi kun jireenya miidiyaa ta'uu baate, onlaayinii ta'uu baateeti biyya taateeti qaata walitti deebi'an. Qaata walitti deebanii waliinuu jiraatan. Qaata walitti deebanii waliinuu jiraatan. Usii jedhatillee sabboona. Walla qaata waliinuu jiraatan. Kanaaf yaa banaat ilhelo, yaa rajaajii ilhelwa, agdanii warra reediin akkas godhuu danda'a, dhaga bu'uu danda'a, muka bu'uu danda'a illee jettan dhiisa haa taa'u dhiisa. Reedii yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe surreen ta'isaatii meeshaan ka'isaatii girgiddaa manaa kanaan uruu danda'a, akka fedhe haa godhatu. Sun meeshaan ka'isaati. Itti tolee danda'ee girgiddaa manaa kanaan uruu ni danda'a. Taanaan ittiin waa uratu keessa gala. Mucattiin ammoo jireenya mataa ofii jireenya bareedduu jiraataarti. Taxaaxaan qabne takka. Wallaa isin tasirra godhattan malee Zeenabaan jireenya mashaakila hin qabne jiraataarti. Jireenya mashaakila hin qabne. Jireenya xaaxaan qabne. Ilma ofii barumsa geeffatte, barumsaa fudhatte, mana ofiitti galte, nyaata ofii godhatte nyaattee jiraataarti. Xaaxaa takka hin qabdu. Isin nu warri xaaxaa, warri mashaakila, warri hubannoodha. Mee isii guyyaa takka gastii seente lallabdu argitanii hin argitanii hin jirtu jechuudha. Arguudhaafis hin teessan. Maaliif namni tokko beeki addaanillee fagaatu, addaanillee bahu waan hudhaa ho'iiti keessa jira barri. Amma haadha tantee tana, haadha si dhalte tana hanga feete yoo isiin si goote waan atirraa haasa'uu hin dandeenyetu jira. Si hudhaa ho'iititu jira. Si hudhaa ho'iititu jira. Akkana gasi qabaa ho'ii haadha tantee tana uduma isiin simiiteellee jirtu, uduma isiin si waalles jettu irraa haasa'uu dadhabdootitu jira. Isaan waan akkasiititu keessa jira. Waan akkasiititu keessa jira. Dhiisa aafu dhiisa. Wallahi daabboon teessanii miti talafataa aartu. Meeshaan keessanii miti ka girgiddaa dhagaamu ka uraa jiru. Itti dhiisa. Bar akaakayyuu kiyyatuyyuu abbaan faazarii kiyyaa torba fuudhe. Torba. Hundi isii duutee dhumatte duute. Wallahi dhugaatii biyya tuun sokkitee ta sokkitee hin deebisu. Ta sokkitee jettee dhaqeen soqu. Sokkitee miittuma dhiisa. Dhaqee hin gaafatu. Yoo achiin hafte yoo galte rakkoon qabu. Tuun hin duute. Tuun maal taate? Macarrashaa deemee jaartii jalqaba wal fuudhanii sanit deebi'anii waggaa takka addaan turanii dheengadda armii ta'an. Dheengadda innis waggaa takka addaan turanii. Wallahi armii ta'anii jechuudha. Argitanii iyyuu maanii fayyaddu kottu bahi. Konfaddeemi fooloo hanqee dura 500 guuttadhu kottu as gara koomentii barreessuudhaaf. Ziftii. Sandawiichii madaamii mana keessa bittee fi porofaayilii kaattee haadha jedha koomentii barreessiti. Waan porofaayilii rakaatanuu hin beektu. Sandawiichii mana keessatti madaamiin bittee porofaayilii kaattee fooloo nama 100 takka qabattee dhuftee as jala koomentii barreessiti. Kanaafi yaa shamarran teenna, yaa dhiira teenna. Dhiisaa keessa gala. Anmatu isiniin jedhee dhiisaa keessa gala. Mee waan kana waan isiniin jedheef qaba. Jidduu ijoollee kana jiraa miti. Waan isiniin jedheef qaba. Dhiisaa keessa gala. Dhiisaa keessa gala. Ammallee taanaan wallaahi billaahi yoo reediin hammeenna qabaatellee, yoo reediin badooma qabaatellee, yoo reediin badii qabaatellee wallaahi yoo isarra dhaabadde rabbiin afootessanii dhabama na haa godhu.
ani sarran dhaabad wallahi sa'aati amma kana rabbina fuute san dhaba mana haago guyyaa gaafa dhufee asirra dubbatu san waan jedhee eegalee qabareedi dhaamsi haddaan dubbadhu kun meeni kijibdeedha warri gaafa laayivii isaa hordoftan meeni kijibdaa jedhame dhaamsi anadha haasa'u kun haasofni anadha haasa'u kun dubbii anadha dubbadhu kun anadha dubbadhu kun ummata kiyya kabajamaa qaalii kan kabajaa haadha isaa qabu kan kabajaa niitii isaa qabu kan kabajaa kutaa isaa qabu kan kabajaa jiruu isaa qabu kan kabajaa maatii isaa aalii ollaa isaa qabu hin ilaallatu afaan oromootiin akkas jedhee galeree dimbaayza way amaariffaa fi ingiliffaan beeku reediin amaariffaa fi ingiliffaan beeku reediin haasofni guyyaa hadhaa anadha dubbadhu kun ummata kiyya san hin ilaallatu beera gosaha maqaa arsiitiin moggaafattee arsii jedhaatiin deemtu ilaallata jedhe kana jechuun ta komentii barreessitu sabboontuu arsii kokkosaa sabboontuu arsii haasaasa sabboontuu arsii roobee sabboontuu arsii shaashamannee sabboontuu arsii diidaa biqiltuu maalii meliyyoo maalii eekkisiyyoo arsii maaliyyoo arsii hay meeral Samira arsii jetti meeral dullatti jettama Samira arsii laalame zim jedhaate mee warri gubbaa kana jirtan namni kun 900 kun komentii kana barreessitu laala komentii kana barreessitu maaltu akkana sin goggoda maaltu sin keessa jira bar mara waa hoyi banattan moof keessatti maaltu akkana sin kun meela hawwiin tala arsii jetti meela laalame zim jedhaate warra akkana kanarraa haasee reediin guyyaa sanillee reedi warra kana kanarraa dubbate malee tasha shamarran arsii gabbe inni eenyu ka gabbay arsii arrabsu meena hima jaartiin isaa sun taadha ilmoo bareedaa burtukaana san dhaltee fi harka qabdu sun bar firoo laalte yoo reedii laaluudhaaf hin deemtu bar fakkaataa isaa san lafa gadi keetteef kan garan hin dabne ka buqqeen isaa ollaan fakkaanne kan ijji isaa ollaan fakkaanne kan deemsi isaa deemsa ollaan fakkaanne bareedaa san fuutee lafa keetteefi arsii dhaabar intala arsiiti bar arsii irraa fuudhee arsii irraa dhaltee bareedaa san lafa gadi keette bigdanii lalistuu maalii jettee lalistuu arsii hudduu tante hin lalisin inshallah zariin tante hin lalisin isimarratti haa dhaabattu naala boshaklechi hildalisini zariin tante isimarratti haa dhaabattu abbee deebeen dhalchin isimarratti haa dhaabu kanaaf dhiisa mee eegee irraa paantii nama fuutaniitiin gaafa eegeen namaa alatti qullatti hafte viidiyoo waraabbachuudhaan muddamtanis gaafa eegeen namaa qullaa alatti hafte viidiyoo waraabbachuudhaan muddamtan sani nama jiraan faarsine du'aa isaa faarsuudhaan muddamtan nama jiraa isaa yaa rabbi asirraa galchi jettan maa daa'imatti asliidha asiin dura wanna godhaan turre maadaamatti aslii asiin dura mataa kan gara galchitanii seenaa aslii ta'ama meeti seenaan jettatan mataa kan gara galchitanii asirraa yaa rabbi ajjeesiidhaa hin turre daa'imatti aslii kan abaaraan turre mataa isii kan gara galchitanii bar haati reedii takaleessa isin kan gara galchitan sun isii sanaa waliin booyu jirti bar isii tanaa waliin ka'anii dhaabatanii rakkatanii amshir jechuun jiranii bar amshir homa takka hiyyaadin amshir jettee bar garaa ofii gadi dhattee du'aayii godhuufitti jirti garaa ofii kana gadi dhattee du'aayii godhuufitti jirti mucattii tiyya hamtuun sin argini amshir ati hadhallee borullee ta'ee teennuma amshir jedhamee jirti haati isaa sun takaleessa isin mataa lafa gadhaabdan sun guyyaa takka ilmi koo baga fuudhe jetteen hin beektu amshir mucattii tiyya hamtuun sin argini amshir sirra hin darbini amshir jedhanii jirti obboleettiin isaa sun sa'aati 24 kaatee akkana dhaabattee tiktokii kana keessa da'oo isii taatee isii waliin haasayaa jirti isii waliin dhaabataa jirti kaleessa obboleettii isaa sanuu boochiftanii barisin
كنت بي أنا اللي ما ماني تيجي وجهي زفتي أكملت يا دني سن إيه سايا دني ويا نحمامي إيه سايا دني كنت بي قد أمر مقد أطرق يتكون بي قد بس لو كمي أكن يرتي توفيتي فويا كنا موجات كونيا تقولين أرجع لوتون كسبات أكني wanni hagatti tana usul lugati lamaan giddu sente lugati lamaan giddu masharatte achitti addaan dhootu jechuudha luqqaateetiin akka nama balloona dhooseeti dhootu koomentiin barreessin as jala dhuftee huddu harree seenta wallahi wanni hagatti tana dhuftee koomentiin barreessin na jalatti wanni luukameen hagatti kanaaf asii oliin bichaa jirtu asii oliin jirtu tana koomentii barreessaa bar takkaa wanni sirnyaana koomentii barreessiteen beektu walla takkaa namni gurguddaan akka mubaarak musammaa kun kan akka reedii kun feemas illee ta'uu baatu jechuudha kakkasii koomentii na barreesseen beeku kanaafi nuti jechuudha ila dhageeffadha nuti waan fedhellee yoo taate siifan sanyii jawweedha deemi fayyiti meeshaan reediis irratti haraama deemi yoo hawwite hoomata kan argitu golgaan si haa dhukkubu deemi hudduu harree seeni gowwaadha itti reediin jala kana deette golgaan si haa dhukkubu deemi fa'i ila dhageeffadha maraataa kenna haa hidhannu mucaan kun maraatee miti argitanii la reedimmaan maraatee miti maraate isaa maraate waan fedhellee taanaani maraate gadi bahee nu arrabsee mee mana keessan nama 5 taane 6 taane haa hidhannu dani nama 5 taane nama 6 taane haa hidhannu wallahi nu hidhama nama 5 taane 6 taane haa hidhannu ol deebifne guruppiidhaan haa hidhannu beekannu keessa jira ufi qabaa geenna qalaa geenna naqaa geenna wanni nu hin geenne hin jirtu argitanii wanni nu hin goone hin jirtu kanaaf hayyuu qabna beekaa qabna sheekii qabna qeesii qabna mee yooma inni nu maraatee gadi bahee ummata kana kan arrabsu ummata kana kan wanna godhu ta'e haa hidhannu mee haa gorfannu mee ol deebifne haa gorfannu ol deebifne nu balleessiteerta nullee si balleessinee jirra dhiisii argitanii dhiisii ati obboleessa kenna arsii jechuun reedii jechuun arsii jechuudha nu balleessiteerta nullee si balleessinee jirra waan kana jechuun sirrii miti laa an akkana jenne an akkana jedhe yaa ummata kiyya haya eega akkana jetteetiin jette waan akkana kana dogongora sirraa fahamne obboleessa kenna soori haya obboleeyyan tiyya dogongora narraa fahamtani waan kana jechuu hin qabu soori maal jedhana hayyuun arsii keessaa sadattan sheekiin arsii keessaa sadattan qeesiin arsii keessaa sadattan gurguddaan arsii keessaa sadattan waan kana namni sirreessuu hin danda'anii waan kana qajeelchuu hin